Waraanni Ameerikaa fi Iraan jidduutti bifa haaraan ka'ee ulaa Hormuz keessa sochii jiru gad buusnaan gatiin boba'aa ol ka'uun dhagahame. Wal waraansi haaraan Ameerikaa fi Iraan jidduutti ka'ee gatii boba'aa addunyaa ol kaaseeti jira. Kunis ulaa Hormuz irratti gufachuun geejjibaa mudachuu danda'a jedhamee tilmaama irra kan ga'e gabaan isaa karraas yoo ta'u dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumeeti jira. Ibsa gabaa boba'aa Brent Crude fi United States West Texas Intermediate jaamaniin adoolessa 12 fi 15 jidduutti gatiin isaanii baay'ee dabaleeti jira. Kunis erga gabaasni haleellaa waraanaa haleellaa diroonii boba'aa afaan irratti hulaa bishaan Hormuz keessatti raawwatamuu fi diigamuu fi waliigaltee dhukaasa dhabiinsaa Waashingtanii fi Teheraan jidduu jiru ta'ee booda ta'uu isaati. Akka gabaasa Rooyitersitti gatii West Texas Intermediate guyyaa daldalaa tokko qofa keessatti dhibbantaa 10 taruun gara doolaara 78tti ol ka'eeti jira. Boba'aan Brent ammoo haaluma wal fakkaatuun ol ka'ee doolaara 83 ol ga'eeti jira. Kunis baatii tokko keessatti gatii guddaa ta'ee galmeeffameedha jedhame. Jidduu torbaanitti garuu haalli dhimma siyaasaa teessuma lamaa fi naannoo ji'oopolitikaal teenshin hammaachuu irraan kan ka'e Brent boba'aan doolaara 85 olitti daldalamaa tureeti jira. Ol ka'insa gatii kana wajjin wal qabatee baay'inni doonii daldalaa darbiinsa bishaanii tarsimoo ta'e kanaan darban baay'ee gadi bu'aniiti jiran. Akka gabaasa daldala bishaanii Loyal List jedhamutti sochiin bishaanii hulaa Hormuz keessa baay'ee xiqqaatee jira. Waldhabdee kanaan kan ka'e doonii daldalaa kan Iraan hin taane guutumatti dhabamaniiti jiran. Gabaasni kun yaaddoo abbootiin qabeenyaa doonii nageenya hulaa daldala boba'aa addunyaa kan baay'ee sochiin itti baay'atu kana keessatti darbuu irratti qaban agarsiiseeti jira. Darbiinsi hulaa bishaanii Hormuz kan garba Pershiyaa garba Oomaan wajjin wal qunnamsiisu daldala boba'aa bishaanii deddeebifamu kan addunyaa keessa harka 1/5 keessummeessa. Akka Rooyitersi gabaasetti gufachuun sochii fuula tarsimoo kana keessatti mudatu dhiyeessii anniisaa addunyaa irratti hanqina guddaa uumuu danda'a jedhe.